Ameerikaan lammiileen ishee Itoophiyaa jiran hatattamaan akka bayan ammas irra deebiin hubachiiste. Yeroo finciltoonni waraana bilisummaa Oromoof TPLF gam tokko goruun mootummaa Itoophiyaa waraanaa jiran kanatti Ameerikaan lammiileen ishee Itoophiyaatti argaman hatattamaan akka bayan waajjirri dhimma alaa USA akeekkachiisee jira. Ameerikaan yeroo rakkisaa kanatti lammiilee ishee Itoophiyaa keessaa baasuuf xiyyaarota waraanaa fi kan daldalaatti fayyadamuuf karoora akkaan qabne aangawaa olaanaa waajjira dhimma alaa Ameerikaa tokko waabeffachuun Reuters gabaasee jira. Akka Afgaanistaanii lammiilee baasanitti xiyyaaran baasuuf karoora kan hin qabne ta'uu Ameerikaan ibsite. Garuu ajajaan waraanaa Ameerikaa damee Jabuutii Meejar Jeneraal William Zaana Tibba Dabre keessa yeroo dubbatan waraanni Ameerikaa Jabuutii jiru lammiilee Ameerikaa Finfinnee jiran akkasuma hojjettoota imbaasii fi lammiilee biyyoota biraa baasuuf qophii ta'uu ibsuun isaanii kan yaadatamu. Biyyoonni akka Raashiyaa, Saudi Arabiyaa, Biriteen, Jarman, Kooriyaa Kibbaa fi Sweden lammiileen isaanii Itoophiyaatti argaman hatattamaan akka bayan biyyoota akeekkachiisa baasan keessatti argamu. Akka Afgaanistaanitti lammiilee Itoophiyaa jiran baasuuf sagantaa bal'aa akka hin qabne Waashingtan kan hubachiiste ibsa amma baaste kanan. Ameerikaaf gamtaan Afrikaa TPLF fi mootummaan lola ganna tokko caalee lubbuu lammiilee hedduu galaafatee fi miliyoonotaan buqqisee dhaabuun mariif akka ta'an irra deddeebiin gaafata.